Siderquist kan jedhamu bara 1912tti waan argee akkas jechuudhaan mul'ise. Baay'ee gaddiga. Maal irratti arge kana doonii irratti arge. Ilmaan Oromoo keessumaa hedduu isaanii garbummaadhaaf guuramanii as Shawaa keessaa naannoo Walloo keessaa Arsii keessaa iddoo adda addaatti guuramanii yeroo isaan gurgurtaadhaaf galaana irra kaa'amanii adeeman argeetu galaana irratti doonii irratti argee tuqaa kana arfan dubbate. They were beaten and branded jedhe. Tumamaniiru jedhe. Madaa'aniiru jedhe. Godaannisa hedduu ofirraa qabu jedhe. Most of them did not receive more than single very frugal meal per day. Guyyaatti yoo baay'ate waan isaan nyaatan tokkittitu kennamaaf jedhe. Isheen iyyuu baay'ee xinnoo turteedha. Even at the age of 9, girls would be used sexually. Ijoollee durbaa xixinnoon qabamanii gurguraman umuriin isaanii 10 gad umurii isaanii 9 fa'itti kan ta'an miiraan akkasumas immoo gaaga'ama saalaatiif itti waa'ee ba'u turan. Fidhii foonii isaanii irratti raawwatu turanidha. Kanaarraan kan ka'e venereal diseases were widespread. Baay'een isaanii dhukkuba saalaatiin warra faalaman turanidha. Baay'ee haala nama gaddisiisu. Achirratti waan arge seenaa kana irratti they were beaten yeroo jedhu hin hollatu turanidha qorrarraa kan ka'e. Galaana sana irratti hin dhiphatu turanidha. Gurgurtaatti adeemu turanidha. Hin caccabsan, hin daakan jechuudha. Hamilee isaanii, eenyummaa isaanii, qaama isaanii, namummaa isaanii. Baay'een isaanii kan baay'ee nama dinqu. Nyaatallee guyyaatti si'a tokkitti caalaa hin argatan turan jedha. Ijoollee isaanii durbaa warra xixinnoo akka kanatti miidhu turanidha. Baay'een egaa bittaaf gurgurtaa namaa sirna gabrummaa from the days of Aksum, 4th century of the days of Gondar, slave trade was highly practiced. Kun hundumtuu gaa bittaaf gurgurtaa mootota Abisiiniyaa kaabaa keessaa guuramee bara jaarraa arfaffaatii kaase kan irratti waa'ee ba'aa turedha. Kuni gaaga'ama guddaa bara dheeraa sirnaaf bu'uura aadaaf mootota Abisiiniyaa ta'ee kan jiraatedha. Jaarraa afurii kaase almost jaarraa 16 bara 1600 oliif miidhaan akkasii ilmaan namootaarra ga'aa ture jechuudha. Mootummaan naannoo Gondar dhabame mootummaan Saala Sillaasee Shawaatti yeroo guddachaa adeemu sirni nagada garbaa caalaa adeeme malee xiqqaataan adeemne. Namni Haaris jedhamu tokko bara 1940tti Shawaa yeroo dhaqee waan argee akkas jedheetu barreesse. The price of a slave was modified by His Majesty at pleasure. Saala Sillaasee conducted raids 2 or 3 times a year against the Oromo and Gurage people. Captives were often women and children. Ijoollee durbaatii fi yookiin immoo dubartootaaf ijoollee xixiqqoo turanidha. On triumphant homeward march after a campaign against the Oromo, yeroo weerara sana yookiin immoo duula sana yookiin immoo caccabsaa sana yeroo raawwatanii gara biyya isaaniitti fudhatanii galanidha. Harris wrote that the road was lined for miles. Yeroo sana gaa dheerinni hiriiraa kiiloomeetirii dheeraa miles jedha afaan Ingiliziitiin kiiloomeetirii dheeraa hiriirsisadha. Hin dhaqaa Saala Sillaaseen hin waraanaa hin cabsaa itti duulaa qawwee qabaa meeshaa qabaa hin guuraa dubartootaaf ijoollee xixinnoo dargaggoota kana hin guura sababinsa umuriin isaanii xixinnoo warra haaraa kana gatiin isaaniis gurguddaadha. Dubartoonni immoo bifaanis miidhagummaadhaanis bittaaf gurgurtaa gabaa addunyaa irratti kan hamma dubartoota Oromoo ga'u hin jiru tureedha. Booddeettan dhufa seenaasaa. Isaaniin guureetudha. Hiriirseedha. Hiriirri isaanii hamma kiiloomeetirii dheeraa mul'ataadha hamma iji arguu hin dandeenyetti. Guraageedhaaf Oromoo kana keessaa kibba kana keessaa guuree dhufaadha. Harris wrote that road was lined for miles with king's soldiers and their spoils, the captive Oromo women and children.